Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenya guyyaa irraa qophii seenaa siyaadatti jedhurratti opereeshinii addaa addunyaa kana ajaa'ibsiise opereeshinii Inteebee opereeshin seenaasaa jalqabaa haga dhumaatti isin biraan ga'e. Guyyaan isaa waxabajii 27 bara 1976 ture. Xiyyaarri dhaabbata balali'insa Air France Kaapiteen Sochoo filaayitiin 139 jedhamu biyya Israa'el magaalaa Tel Aviv irraa gara Paarisitti balali'aa ture. Xiyyaarri kun imaltoota 246 fi hojjettoota xiyyaaraa 12 fe'atee ture. Magaalaa Ateensi biyya Giriikitti qabiyyee xiqqoo booda xiyyaarichi ammas balali'iinsa itti fufe. Garuu balalichi jalqabee daqiiqaa muraasa booda meeshaa waraanaa kan hidhatan namoonni 4 xiyyaaricha keessatti jeequmsa uuman. Namoonni kunniin namoota lammummaa Palestaayin qaban 2 akkasumas namoota lammummaa Jarman qaban 2 yoo ta'u, gareen kun xiyyaaricha to'annoo isaanii jala oolchuudhaan kaayyoon isaanii inni jalqabaa balaliinsa kana gara kaaba Afrikaatti jijjiiruu ture. Xiyyaarri dura Liibiyaa magaalaa Baangilaayi qubate achi boba'aa guuttachuudhaan gara Ugaandaatti qajeele. Waxabajii 28 bara 1976 xiyyaarichi dirree xiyyaaraa Inteebee biyya Ugaandaa kan bu'e yoo ta'u, yeroo sana pirezidaantiin Ugaandaa mootuu kan jalqabaa ture Idi Amin ture. Idi Amin sochii garee Palestaayin kanaaf deeggarsa guutuu kennuudhaan imaltoonni xiyyaaraa sana keessaa bu'anii gamoo moofaa dirree xiyyaarichaa keessa akka qubatan godhaman. Imaltoonni Israa'el fi Yihuudootaa kan to'an adda baasuudhaan imaltoota kaan 247 keessaa 148 ta'an gadi lakkifaman. Haa ta'u malee imaltoonni Yihuudaa fi lammummaa Israa'el qaban 106 ta'an akka turan itti murtaa'e. Hojjettoonni xiyyaaraa Air France akkuma jaalala isaaniitiin imaltoota kan bira akka turaniif murteeffaman. Gareen xiyyaara bute kun gaaffiiwwan gurguddoo qabatan dhiyaatan keessaa tokkoffaa hidhamtoota Palestaayin 40 ta'an kan Israa'el keessatti hidhaman akka gadi lakkifaman. Lammaffaa hidhamtoota 13 biyyoota Jarman, Siwiizerlaand fi Keeniyaa keessatti hidhaman akka lakkifaman ta'uu baate immoo hanga adoolessa 1 bara 1976 sa'aatii 12tti imaltoota hunda akka ajjeesan akka kichiisan. Akkuma kanaan humnoonni addaa Israa'el kan Saarit Maarkitaal jedhamaniin durfamu karoora duulaa waraanaa icciitii cimaa ta'e uumuudhaan waraanni kun akka gaggeeffamu. Qorannoo bal'aa gamoo Inteebee irratti gochuu, biyya Keeniyaa wajjiniin mari'achuudhaan boba'aa fi deeggarsa fe'atanii gargaaramu, xiyyaarota waraanaa C-130 Hercules 4 fayyadamanii kiiloomeetira 40,000 ol ta'u raadariin otoo hin qabamin balali'uu, ittisaa fi hojii kanaaf kan durfamu immoo koomaandarri dargaggoo kan ta'e yoo ta'u, Yoonaatan Naata'uun obboleessa Benjaamin Netanyahuun kan dhiyeenya kana filataman. Adoolessa 3 bara 1976 halkan sa'aatii 11tti xiyyaarota Israa'el C-130 Ugaandaa dirree xiyyaara Inteebee irratti dhoksaan qubatan. Ijaarsa gocha kanaa irratti fakkaatanii mootummaa Idi Amin gochuudhaaf konkolaataa Maarchdiis Beenzii fi imaltoota xiyyaaraa Israa'el keessatti fe'atanii kan pirezidaantii fakkaatu dhiyeessan. Garuu loltoonni Ugaandaa eegumsa irratti argaman tarkaanfii kanatti kan shakkan waan ta'eef dhukaasa jalqaban. Daqiiqaa 57 keessatti hojiin ajaa'ibsiisaa sun raawwatame. Humnoonni Israa'el gamoo sana keessa seenanii garee xiyyaara bute 7 ajjeesan. Loltoota Ugaandaa 30 haga 45 kan ta'an dhabamsiisan. Xiyyaarota Ugaandaa MiG Fighter Jet 11 ta'an hordofanii barbadeessan. Opereeshinii kana keessatti imaltoota 106 keessaa 102 kan ta'an lubbuun baraaraman. Imaltoonni 3 fi loltoonni Ugaandaatti ajjeefaman. Koomaandarri garee Israa'el Yoonaatan Naata'uun duula sanarratti rasaasaan dhahamee lubbuun isaa darbe. Opereeshiniin Inteebee seenaa waraanaa addunyaa keessatti akka duula xiyyaaraa butamuu baraaramu inni guddaa fi tarkaanfii tarsiimaa ta'etti riikardii ta'ee qabame. Tarkaanfiin kun teekinooloojii dhoksaa fi jagnummaa guddaan kan raawwatame waan ta'eef sadarkaa addunyaatti dhiibbaa guddaa uumeera. Kabajamtoota daawwattoota keenya seenaa ajaa'ibsiisaa kana isinii dhiyeessuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Qophii itti aanu seenaa biraatiin kan wal arginu waan ta'eef waan nu daawwattaniif galatooma.